Ashamaa harka fuunee daawwattoonni keenya ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti baadiyyaa kaabaa kibbatti mee har'aan dargaa baqattoota Oromoo Yemen sanarraa buqqa'anii ala jiran gammachuu itti dhagahame mee asumaan jaala keenya kana gammachuu maalii itti dhagahame mee jaala keenya guyyaa har'aa. Galatoomaa isin jaa uummanni Oromoo kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundi keessanuu baga gammaddan isin jaa baga gammannee oolumaanuu guyyaa har'aa kun guyyaa gammachuuti. Baay'ee gammanne akkasumas guyyaa gammachuu qabna karaa tokkoonis galcha qabna galbii keenya gammachuu keenya Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa Shamsuddinaa kanneen boodaaf gammachuu keenya adda bilisummaa Oromoo irraa qondaalotaa fi hayyoota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo irraa kanneen akka gammachuu ayyaanaa Abdii Ragaasaa isaan keessaa tokko bahuu dhabuu isaanii immoo haalalaan baay'ee gaddinee jira. Kanaafis kanaafuu rabbiin isaanis nuuf haa baasu. Kanaafuu isaanis nuuf haa baasu baay'ee godhaaf uummata Oromoo qabsoon itti fuftii isin jaa. Mee jaala keenya kaa yaada keenya kana uummata keetiin gumaachuu keetiin baay'ee galatoomne. Mee har'a aktivistoonni Oromoo hidhaadhaa hiikamuu isaanii baay'ee gammannee gammachuun kun gammachuu uummata Oromoo hundaati. Mee aktivistoonni Oromoo warreen hidhatti hafan lafa irratti dalaganii guddatan keessatti jireenya isaanii odoo jiraachaa jiranii gadodoo hammana hin jaamne keessa warreen jiran warreen akka koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'an kun hiikamuu dhabuu isaaniiti warreen gartee amma hiikaman kun uummanni Oromootiif dhaamsi dabalataa akka hin sobamne aktivistoonni Oromoo warreen akka Baqqalaa Garbaa Jawaar Mohammad Shamsuddin Xaafaa hidhaa bahuu isaanii kanaaf uummanni Oromoo baay'ee gammadee garuutu wanti isaan hidhaa bahaniif uummata Oromoo kanaaf fuuldurri uummanni Oromoo maal jaama jettee yaadda? Kanaafuu Shamsuddin Xaafaa haasawaa isaa eegabee haasawaa tokkos dhaggeeffanneetu jira. Haasawaa sanirratti innis uummata Oromootiif dhaamsa guddaa dhaame. Uummanni Oromoo mootummaan kun yaadee uummata Oromootiif yaadee biyya nu baase dantaa isaatiif jecha nu baase uummata warra kaafaadhaaf nu baasee jira. Warra adda bilisummaa Oromootirraa tokko hin baasne. Kanaafuu uummanni Oromoo kanaan qoqqoodamiinsa guddaa dhufuudhaa ta'a. Mootummaan kun isaan kana yoo baasuu baate rakkoo guddaa dhufuudhaa ta'a. Kanaafuu isaan hanga bahanitti isaanis uummata Oromootirraa isaanis bahanii uummata Oromootirraa jechaa fi gaaffileen uummata Oromoo hundi gaafatamte hanga deebisuutti qabsoon itti ittuma fufti. Mee hiikamuu aktivistoota Oromoo kana warreen agartee akka Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa kun hiikamee agartee uummanni Oromoo akka gammadeen gammachuun isaanii aktivistoonni Oromoo kun hiikamuu qofa osoo hin taane aktivistoonni Oromoo kun hiikame jechuun uummanni Oromoo akka waan bilisoome laalama moomee akka yaada keetitti hawaasa keetiif yaadni ati dhiyeessitu maal fakkaata? Akka yaada kiyyatti isaan hiikamuun bilisoomni jechuu isaan hiikamanii bilisoomni jechuu hin qaban. Isaan hiikamanii hin bilisoomnu. Kanaaf akka hin shawwadamne uummanni Oromoo isaan bahanii warroottan hafanis bahanii isaan dabalatee warroottan Oromoodhaa kan mana aanaa fi godina adda addaa hunda keessatti hidhaa jiran ilmaan Oromoo guututti hidhaa bahanii gaaffileen Oromoodhaa gaafatamte hunda hanga deebitutti qabsoon Oromoodhaa ittuma fuftii isaan bahanii egaa jaala keenya yaada kee uummata keetiif gumaachuu keetiif baay'ee galatoomisii jenna. Gammachuun uummata Oromoo gammachuu bilisummaati miti. Diinni akkaataa itti uummata Oromoo kana ammallee waggaa 140 ol uummata Oromoo gabroomsee waan jiruuf ammallee deebisee uummata Oromoo kana gabrummaa jalatti hacuucee hidhuudhaa fi uummata kana hidhaa gayyaate malee uummanni Oromoo aktivistoonni Oromoo hiikame jechuun akka Oromiyaan bilisoomtee yookaan lafti Oromoo bilisoomtee isinitti akka hin fakkaanne akka hin sobamne jaalli keenya kun irra deebi'ee isinii ibsee jira. Mee yaada dabalataatiin hayyoota keenyaa fi uummata Oromoo hundaaf qabdu mee yaada dabalataatiin nu ibsitu? Yaadni kiyyaa haalli hayyoota Oromoodhaa kan bahanii biyya keessaa fi haala jiraniifis qabu isaaniif akka sagalee taatan warroota hidhaa keessatti hafan akka sagalee taatanii fi isaanis isin faana akka bahaniif sagalee ta'uu qabdaniin isin yaadaamsi kiyyaa hayyoota. Daawwattoota keenya warreen chaanaala keenyaaf haara taatan walgarree shoo subscribe like gochuu hin dagatinaadha. Dhaamsi jaalawwan keenya uummanni Oromoo yeroo tokko sobamee akka hin sobamne yaada guddaa nu haasee jira. Yaada hawaasa kanaaf gumaacheef baay'ee galatoomisii jenna. Maqaa chaanaala walgarree shoo'itiin galatoomaa horaa bula.